amma yeroon keenya dhaadannoo joon dorgommii waancaa Afrikaa 35ffaa bara kana biyyoota Afrikaa 23 ifduubaan taniirsite Morokkoon tapha baniinsaa odola galaana Hindii keessatti argamtuu fi baay'ina uummataa 700 gad qabdu Comoros waliin jalqabdeen goolii 2-2tti mo'attee dorgommicha injifannoon taakka jette. Istaadiyeemii guddicha Piriinsi Mulaay Abdallaa kan magaalaa guddittii biyyattii Raabaat keessatti argamutti sirna baniinsaa bara kanaa 35ffaa kan eegalte Morokkoon erga bara 1976 booda waancaa lammaffaa ardii Afrikaa kana mo'achuuf kaayyeeffatteeti kan dorgommicha eegalte. Tapha baniinsaa kanaas dargaggeessi hoogganaa mootii biyyattii Luil Molaay Hassan istaadiyeemii maqaa isaaniitiin moggeetti argamuun pirezidaantoota lameen kubbaa miilaa Afrikaatii fi addunyaa Patrick Motsepe, Gianni Infantino fi keessummoota birootii waliin ta'uun dorgommicha eegalchiisaniiti jiran. Morokkoon ardii Afrikaa irraa biyya bu'uuraalee misooma ispoortii irratti xiyyeeffachuun hojjechuu irratti argamtuu fi yeroo ammaa sadarkaa gaarii kubbaa miilaa irratti argamuu isiitiin wal qabate yeroon keenya dhaadannoo ja'uun dorgommicha eegalteeti jirti. Biyyoota bara kana dorgommicha ni mo'atan Jaamanii tilmaamni olaanaan kennameef keessaa biyya sadarkaa jalqabaa irratti argamtu tan taate Morokkoon tapha baniinsaa edda galgala Comoros waliin taasifte kanarratti deeggartoota isii istaadiyooma jalaa hanga gubbaatti guuta wajjin ta'uun olaantummaa taphaa dirree keessatti Comoros irratti fudhattullee dhiibbaa umtee goolii galfachuuf imalaa turteen naannoo daqiiqaa 11ffaa irratti balleessaa sanduuqa booksii keessatti taphataan lammii Comoros Iyad Mohamed Brahim Diaz irratti hojjeteen rukuttaa peenaalitii argatan. Rukuttaa peenaalitii argatan gara goolitti jijjiiruuf carraa kan argate Sufiyaan Rahimi gara goolitti rukutus galeega lammii Comoros Yannick Painderiin jalaa qabamte. Kun ammoo deeggartoota dirree guutuu afaan qabachiise naasuu guddaa keessa isaan galche. Warri Morokkoo kan kubbaan peenaalitii irraa qabamtee fi taphataan sarara ittisaa isaanii Romain Saiss miidhamaan dirree irraa bahee jijjiirama tokko malee boqonnaa duraa duwwaa fi duwwaan xumuran. Deeggartoonni Morokkoo 60,180 istaadiyooma Piriinsi Mulaay Abdallaatti argaman muddamsuudhaan guutamanii boqonnaa duraa xumuran. Boqonnaa lammaffaa keessa gareen isaanii maal akka godhu abdiin eeggachaa turan. Boqonnaan lammaffaa dorgommichaatis eegalame. Dhiibbaan Morokkoo itti fufus gurraachonni odola garba warra Hindii duuba ta'anii misaayila leenconni Atilaas isaan irratti haruun odoo hin jilbiiffatin hanga daqiiqaa 55tti karree isaanii tiifachaa imalan. Daqiiqaa 55ffaa irratti dheebuu waancaa Afrikaa waggoota 49f qaban baachuuf injifannoo jalqabaa kan barbaadan warri Morokkoo kubbaa taphataan sarara moggaa kilaba Manchester United Nasir Mazraoui haala mijeessee isaaf kenne. Dargaggeessi kilaba Real Madrid Brahim Diaz osoo hin beekamin kiyyoo keessa buusee deeggartoota 60,180 dirree keessa taa'ee isaan daawwachaa ture. Onnee jiise gammachuudhaan akka burraaqan karra saaqeef. Leenconni Atilaas warri Morokkoo kan gammachuu dhawannaa onnee deeggartoota isaanii harkan kanaan hin dhaabbanne. Daqiiqaa 65ffaa irratti jijjiiramee kan seenee fi yeroo ammaa geessa umrii 32 kan ta'e taphataan sarara fuulduraa kilabii biyya Giriik Olompiyaakos Ayyub El Kaabim turtii daqiiqaa 10 dirree keessa turen kubbaa ajaa'iba taphataa Anas Saalaa edina irraa dabarfamtee isaaf kennamte ofirra garagalee dha'uudhaan goolii ajaa'iba tapha baniinsa waancaa Afrikaa bara kanaatiif tokkoffaa ta'uu dandeessu keessa buusee addunyaa ajabsiise. Kanaanis Morokkoon tapha baniinsa waancaa Afrikaa 35ffaa bara kanaa ofiif qopheessite Comoros goolii 2-2tti mo'achuun taakka jettee eegalte. Controls beautifully. Square ball, and there it is. Comoros tan waancaa ardii Afrikaa irratti kan bara kanaa dabalatee yeroo lammaffaatiif hirmaachaa jirtu. Tapha jalqabaa biyya qopheessitu ardicha Morokkoo waliin taphatte leenjisaa lammii Xaaliyaan Istifaanoo Kusiiniin durfamam biyya gara fuulduraatti dorgomtuu cimtuu ta'uuf akka jirtu tilmaama namoota hedduu harkattee jirti. Goolii 2-2tti haa mo'amtu malee tapha itti irratti hundaa'e kan taphatteen Morokkoo irratti dhiibbaa hedduu uumaa akka turte mul'ateeti jira. Ulaallee waancaa Afrikaa bara kanaatiif dabruuf Tunuuziyaa, Gaambiyaa fi Madaagaskar waliin ramadamtee tan turte dorgommii taphoota 6 taphatte keessaa 3 mo'attee 3 qixa bahuun tokkollee oduu mo'amin waancaa Afrikaa bara kanaatiif tan dabarte Comoros tapha isii kan jalqabaa biyya Morokkoo yeroo ammaa duree kubbaa miilaatiin Afrikaa fi addunyaas to'attee jirtu waliin taphattee mo'amtus tokkummaa fi qindoomina taphaa agarsiifteen dorgommii gara fuulduraatti dorgomtuu cimtuu akka taatu agarsiifteeti jirti.